Ashama argafuune akkam nagaa jirtu hordoftoonni keenya hundi keessanuu isinirraa bannee jirraa yeroo dheeraadhaaf har'a dhufnee jirraa sababa garagaraatiin wantoota garagaraa nuudatee irraa kan ka'e isinirraa babbanneeti jirraa guyyoota torban lama ol fakkaata qabanne amma deebinee jirraa aan abdiidhaan mageetti jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuftuuni keenya hundi keessanuu akkam jirtan nagaa qabdanii wallahi hedduu takkan isin yaade isinirraa bannee jiranii beekan namni hedduun keessaan naaf barreessanii nagaafachuu jirtanii nagaa qabnaa samoona kana akkanuma biizii ta'anii bannee kanuma biizii ta'anii wantoota garagaraatiin jechuudha sababa kana bannee malee baduu feenetti miti amma garuu deebinee jira bara haaraa kanaan wajjin deebinee jira hundi keessanuu baga bara kuma lamaaf diidami tokkoon isin ga'e jennaa kuma lamaaf diidama ofirraa geggeessine kuma lamaaf diidami tokko immoo simannee jirraa jechuudha hundi keessanuu baga isin ga'e rabbiin warra bara baraan ittiin isin ga'u isin haa godhu hunda keenyaa jechuudha sababni kaa itti banneef wantoota haaluma jireenya biyya baqaa kanarraa wanta garagaraa nama wanta garagaraatu nama mudata sababuma kana yeroo tokko garana yoo jennu yeroo tokko garana olumaa gadi deemnaa jechuudha kanaaf osoo viidiyoon dalagin osoo hin dhufin gara YouTube keenyaatti jechuudha isin addaan turre kanaaf hunda keessaniyyuu dhiifama isin gaafannaa warroonni nu gaafattan hundi keessanuu galatoomaa nama hedduudha anaafis akkasuma kanaa barreessaa turtan akkasuma mageedhaafis namni hedduun barreessaa fi turtanii gaafataa turtanii maal taatanii baddanii isin dhabnee bar nagayumaa miti nagayuma nuti hundinuu rakkoon biraa nu mudanne nagayumaani dhimma tokkoof banne malee rakkoo biraatii fi miti dhimma san walitti deebinaa sanis isiniif ibsina bal'inaanii kun bara gammachuu nuuf haa ta'u hundi keenyaafu akkasuma bara gammachuu sa'a jedhee abdii qaba kanaaf waan haaraa miti yookaan ammoo rakkoo biraatii miti jechuudha kan addaan banneef amma kana booda tokko jalqabnee jirra har'a tokko guyyaan tokko irraa jalqabnee walitti deebinee jirra jechuudha kana booda akkuma baratame guyyaan wanta dandeenyu wanta garagaraa qabanneetiin dhiyaanna nuti hedduu takka isin yaadnee jirra baay'ee isin yaadne warri nu yaaddanii nu iyyafataa turtanis hedduu nuuf galatoomaa kana booda isinirraa hin bannu kunoo akkuma agartan mageenis nagaa qabdi akkuma duraanitti jirti har'a deddeemneeti dhufne ayyaana bara haaraa waan ta'eef manan turre biyya kana akkuma beektan amma yeroon qabbana garuu nuti iddoo garagaraa irratti bara haaraa kana sababeeffachuudhaan maaliifu barri haaraa yoo seenu nutis nashaaxa ta'aniitiin simachuu qabna bara kana jennee waa yaanneef iddoo garagaraa deemnee xiqqoo bashannannees dhufne jechuudha amma sa'aatii kana gallee sa'aatii ammaa turree jirra jechuudha yaa sa'aatii ammaa kana amma waraabus booda gadhiisa waan ta'eef sa'aatii ammaa kana jechuun yeroo galgala bahee subii gallee jechuudha manatti akkasitti nuuf beekaa kanaafi wanti nuti banneef waan biraatii fi miti sanis ammoo sababa itti banne ammoo dhiheenyatti waan hundaayyuu isiniif himna ammaaf iccitii goone surprise isin goone jechuudha gaafsan hundi keessanuu akkasitti qoba qabaadha akkasitti nu eegaa jedha maal jetta gafiraa illeen akkasumaan ta'a waan banneef isiniif himna inshallah kanuma wanti sababni biraa hin jiru nagaa isin jechumaaf dhufne yaa hin jirraa hin bannee jechuuf dhufne gaafachuu jirtanii saniifuu ni jirraa nagaa qabna alhamdulillah akkasuma bara haarees waan ta'eef baga isin hin geejjenne asumaan ammoo jiraachuu keenyas isiniif himu isiniif ibsuuf dhufne kanaaf warri nu yaaddan warri nu gaafattan hedduu isin galateeffana dhugaa namni nu gaafatan seene iwan jechuun yoo achirraa nu dhabdan waan nu yaadattan nu seene garuu namoota hedduutu nu yaadata namoota hedduutu nuuf barreessa gara messengeraatiin akkasuma gara instagram illee namni hedduun nuuf barreessanii jirtan koomantii irrattis namoonni nu gaafatan hedduudha eessa deemtan jettanii koomantuma viidiyoo duraanii jala yeroo seentanii maaliif baddan jettanii nu gaafatan namoota hedduu jirtan hunda keessanuu isin galateeffanna amma har'a tokko jennee jalqabnee kana booda walitti deebinee jirra nun hifatina inni fannu nutis amma booda jechuudha kanaafuu wantoonni haaronni garagaraa uumamanii jiranii hanga isinirraa banna jidduutti jechuudha kana hundaayyuu suutuma walitti himnaa waliif ibsinaa akkasuma gammachuunis jira gaddis jira wanti garagaraa hin dhabamu jireenya ilma namaa keessa nutis ammoo kanuma keessa daddabarreetii har'a walitti deebinee jirra xiqqoo guyyootni muraasni
yaa bubbullee jirra erga isin irraa banne gaaf tokko qofa jidduudhaan diraamaa tokko dalaynee achi booda bannee jechuudha. Deebineeti turree guyyaa takkaaf san booda nuti hin tolle wanti akkuma isin jedhee wanta garagaraatu garanaaf garanis nama oofaa hundi keessa hundi beekanii namoonni biyya baqaa jirtan akkasuma namni biyya keessas jirru wanti garagaraa biizii nama godha. Haaluma jireenyaatti irraas ta'ee wantoota garagaraa irraas ta'ee biizii nama godha wanti hunduu. Kanaaf nuti sababa san banne malee wanti biraatiif miti wanti nu balleessu tokko iyyuu hin jiru kana booda jechuudha. Hanganumaa wanti isin ibsi himnu ka biraa hin jiru wanti dhufneef kanumaa fi ni jirraa nun dagatinaa nun irraanfatinaa jechuudhaaf akkasuma immoo bagee isin ga'e jechuudha. Fi isin bagee isin ga'e nun jechuu baattinis dursitanii nuti isin jennee jirraa bara 2020 kun kan gammachuu kan badhaadhinaa kan waan hundaatu isiniif haa ta'u. Barri kun jechuudha. Na badhaadha jechuun bara afaan Oromoo keessa jechuudha afaan Oromoo keessa waan ta'eef badhaadha jechuun waan miidhagsu waan bareeda tokko jechuudha. Waan sanuma walumaa galatti hiikaa akkanatti ifaan ifatti hiikaa san hiikuun namatti ulfaata. Mee badhaadhina jecha jedhu san afaan Oromootiin guutuu isaa mee koomantii jalatti namni beektan hiikaa isaa barreessaa mee badhaadhina kana gayaa. Akkasuma hiikaalii garagaraa qaba bar wanti jechuun tokko jechuudha. Kanaaf mee namni anarra hubannoo qabdan akkasuma barreessaa anis akka hubadhetti sanuma fakkeenyaaf badhaadhina yoo jenne nageenyi badhaadha jechuun anis ni fayyadamna. Nageenyi badhaadha akkasuma immoo jireenyi badhaadhina adeemma maaliif siyaasa keessa nu gochuuf no kun siyaasa miti afaan jechi afaan Oromoo siyaasa hin qabu jechi afaan Oromoo kamuu siyaasa hin qabu badhaadhina keessa abiyyi jalatti hin la sanaati dhaga'uu dandeessa malee jechi kuni fakkeenyaaf gara Booranaatti hedduminaan dubbatama nageenyi badhaadhaa jedhama yeroo nagaa si gaafatanis jechuudha. Kanaaf jecha afaan Oromooti malee jechaa fi wantiin paartiin maaliin siyaasni walitti hin dhufu jechoota afaan Oromoo keessa abbaan fedhe jecha tokko fudhachuu danda'a. Jechi sun garuu siyaasa yoo jibbite jecha san hin jibbitu. Siyaasa yoo jalatteeffamu jecha san qofa hin jalattu jechuudha. Kanaaf badhaadhina jechuun yookaan badhaadha jechuun hiikaalee gara ofii mataa isaa qaba. Kanaaf anis nageenyi badhaadhaa yooyyaa har'aaf wanti isiniif qabanne kanuma. Yaa'u nu gaafataa jirtanii kanaaf mee xiqqoo daqiiqaa takkaaf viidiyoo haa waraabnu jenneeti gabaabsineetumaan hanganuma jechuudha. Dheeressus hin feene kanuma isiniif qabanne isiniif dhaamuu dhufne isinis warri nu yaaddan akkasuma kan nuuf barreessaa jirtan hundi keessanuyyuu akkasuma isin galateeffannaa. Kana booda piraanki chaalenjii diraamaa garagaraa haadha nashaa abbaan nashaa wajjin wanta garagaraa qabannee dhufnaa. Abbaan nashaatis erga ani badee jira na fakkaata innis hedduun mul'atu abbaan nashaatis yaa guyyaa xiqqoodhaaf ana booda diraamaa dalagee na fakkaata. San booda nu wajjin badee jechuudha innis yaa'u wajjuma waan jirru garagaraa miti dhimmi keenya sababa san bannee amma garuu bal'inaan deebinee jirra. Walitti deebinee jirra yaa abbaan nashaa akkasuma jajjabeessaa namoonni abbaan nashaa subscribe godhiniif subscribe godhaa fi abbaan nashaa nutis ammoo bara kana keessatti 2021 kana keessatti 100 akka gonnu abdii qabna sirriitti 2021 jalqabaa kanatti jechuudha ji'a jalqabaa kanarratti 2021 ji'a jalqabaa kanarratti diidama keessatti gunna jennee turre diidama keessatti 100 ni gunna jennee turre yaa garuu guutuu hin dandeenye isinis namoonni subscribe hin godhin kan nu laaltan akka namaan nu hordofaa turtanii subscribe osoo hin godhin keessaa baatan jechuudha utaaltanii kanaaf isinis amma namoonni haaraa taatan subscribe godhaati 2021 ji'a jalqabaa kana keessatti 100 akka gunna kabajaan isin gaafannaa. Kanuma wanti haasoitu kabiraa jiraate atis dabarfadhu magee waan haasawaa fixee jirta kanuma hundamoo waan haasoitu dhabde fixee jirta waan haasawaa barbaadu hundaa saniif bageettiin isiniin kennu isiniin jaalan dhuma hundaafu yaa kanuma nagaan of ta'a yeroo itti diraamaa fi wanta gargaraatiin nu eegaa akkuma isin jedhe sanitti ammaaf asuma irratti addaan baanaa wanta haasawaa na jalaa fixxe jettee mageen yaa isillee wanta garaagaraatiin biisii haate jirti samoonni kana kanaafi hundaafuu kana hundaayyuu bal'inaan isiniif qabadhee dhufaa har'aaf asuma irratti xumurraa hundi keessanuu nagaan nuuf ta'a yeroo itti aanutti qophiitti aanuun hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura baay'ee isin jaalannaa
باي باي.